Biyya Arabaa keessa yeroo dheeraadhaaf turee jira. Hanga ammaa kana gin yoon ani online irraa badalleen daayirektii masmaraan illee bilbilee na gaafata. Innaa gizeen ani rakkadhetti yaadne na bira jira jechuudha. Innaa wanti badaa isarratti argamu maalidha seeti? Gizeen ani isaa bilbilutti naa bilbiluu hin barbaadu. Gizeen ani itti haasa'utti natti haasa'uu hin barbaadu. Saniin booddee bakka ani isin barbaadu jedhee itti jireenya biraa jalqabe ani jechuudha. Itti meetuma jechuudha. Innaan naman jaaladhisan illee footoo isaati illee itti argee jireenya biraa jalqabe. Garuu immoo ammatti immoo gizeen ani jireenya biraa jalqabutti innis yeroo dheeraadhaaf waan wajjin tureef hin dandeenye. Innaa anis immoo isa obsuu hin dandeenye bakka naman jaaladhisaniin bakka dhiifama naaf godhe ani isa obsuu hin dandeenye jedhee itti mee kara isaa deebi'e. Kara isaa deebi'ee jennaan ammallee akkuma duraa san jechuudha. Amalli isaa jechuudha. Bakka gizeen ani itti haasa'uu barbaadetti natti haasa'uu hin barbaadu inni jechuudha. Gin gizeen ani jireenya biraa jalqabetti immoo narraa fagaachuu hin dandeenye jechuudha innilleen. Isa kanaaf badiin kiyyamee ammaan maal godhuun qabaadha. Yaani naman amma jalqabee haaraa wal bara dheessan dhiisee jira. Dhiisee jira beektee garuu isatti deebi'ee jira. Innaa amma gin isarraas fagaachuudhaaf natti ulfaatee jira. Kan amma dhiise kana garuu tasumatti deebi'uu hin danda'u. Maaliif innis na hin barbaadu bakka ammaan booda maaliif miidhamee jira waan ta'eef isa natu miidhe badii kiyya jechuudha. Waan takka wanni na miidhe tokko hin jiru. Homaa na miine. Duras kan jaaladhe fedhii kiyyaani jechuudha. Innaa odoo inni na miidheen kana obsuu dadhabnaan itti deebi'e. Garuu ammas immoo walii galuu dadhabne. Isa kana mee maal odoon godhee shaggaadha jettee yaadamee haawwee maal sitti fakkaata siin? Duraan dursisaa akkati daa'ima taate akkati murtoo tokko ofii keetti murteeffachuu hin dandeenye sirraan adda baasee dhugaa jiru sitti maa fudhadhu gattaadha. Anas qabaachi qabaan beeku bara. Ati ganaa daa'ima sammuun kee daa'imadha. Hojjaa kee deebi malee sammuun kee daa'ima. Waan tokko ofii kee murteeffachuu hin dandeessu. Tokko sakan. Lammata immoo dubartiin jaalallee tokkorraa adda baate yoo xinnaate haga saayinsiin jedhutiyyuu waggaa tokko qobaashee taa'uu qabdi. Gara sammuu isheetti deebi'uu qabdi. Ofii isheetti araaramuu qabdi. Wanta darbe kana ilaaluu qabdi. Filannoo keessa booda filatte wanta dhiira isheef ta'u dhiira isheen taane adda baafachuudha yoo xinnaate waggaa tokko ol qobaa kee ta'uu qabda. Ati maal goote isarraa adda baatee fiiddee dhiira biraa jaallatte. Kana jechuun maal jechuudha? Isati jaallatte sanallee hin miita. Ofillee hin miite. Jaalalli dhugaa iddoo kana hin jiru. Siigalee kana siin jedhu sakan. Lammatammoo jaalalleen kee inni duraa sun namni dhugaadhaan si jaallatuu fi nama dhugaadhaan nan jaalanne kamittan beeka yoonaan jettee namni dhugaadhaan si jaallatu amala isaa wal fakkaata. Indaa'um ati dawwaluu eeguu miti ofiisaati usee dhibba sitti dawwala haga si jibbisiisutti. Si waliin haasawuu fedhii qaba. Siigalee namni dhugaadhaan jaallatu. Garuu jaalalleen ati qabattee jirtu kun borillee yoo ati dhiira biraadhaatti akka harkaa si buusee fidee ofitti si deebisu beeka. Garuu si jaallatee miti bara. Jireenya gammachuu ta'e akka hin jiraanneef jedheetu malee. Dhugaa rabbiin sitti hima. Namni kun namas jaallatu miti. Jala mureen sitti manqara. Dubartii cimtuun immoo hojii ati goote kana hin gootu. Anamma hin godhu hojii ati goote kana. Hojiin kun hojii rakkasaati. Waan sirraan eegamiin ati widdiidha yoomiyyuu dubartii waan taateef jechuudha. Waan sirraan eegamiin hin godhin. Kun waan bareedaa miti. Dhiira si dhiisee deeme kun kan mitiiti. Dhiira jireenya keessan keessatti amala sitti jijjiirate wajjin taa'uu jechuun iyyuu gara Waaqayyootti deebi'e. Waaqayyoon irratti karadhu jilgeenfadhuun boosisaa eenyu nan beeka si dhukkubasiin sa'aatii kanatti. Miidhamtuudha ati akka anaa teessee kolfitee naasoftu sa'aatii ammaa kana ati miidhama keessa jirta waan ta'eef. Garuu dhugaa rabbiin sitti himti nama kana gaafa dhiifteedha kana taara galfattu. Nama kanarraa yoo fagaatte ciniinnatte nan danda'a nan godha itti hojjabaatte malee miirratti keessa jirtu simmeetirratti keessa jirtu immoo akka isatti si dhiibu beekaan. Dhaqi siin jedha dawwali siin jedha rakkasa ta'e siin jedha bakka waa inni jedheen godha itti yeroo tokko isarraa addaan ba'uun immoo dhiira akka isaan argadhu naami jechuu dandeessa gee hin argattu. Kan isa caaltu kumaatama argatta. Sitti fakkaan ija kee gaara dameera malee. Narraan taa'u narratti bilbila. Odoon ani dhiisee iyyuu narratti bilbila gizee narraa fagaadhe narraan taa'u. Na dhaggeeffadhu. Ati miidhamtee keessa darbuuf fedhiin qabdu. Fedhiin an qaba oduun narraa taa'e garuu akkamitti ofirraa biloo gootak biloo silkii fedhe yoo dhufe biloo gootu ha bilbilu daayirektii miti waan fedhe na bilbilu siinii sana fuudhii gatiiti siimiin birrii 20 qeyyarradhu gara biraa. Ati kutattuu dubartii miti. Shilubuka. Ati kutattuu dubartii miti hin dawwala yoo ni dawwale maal si godhasiif sa'aatii ati barbaadde sa'aatiitti tuduu kaasuu barbaadu namni si hin dawwalle sa'aatii ati hin barbaadne mukan si barbaada. Seexana wajjin jirta dhala nama wajjin miti kanatti jiraataa.
Aara galfachuun barbaaddu ati gammaduun barbaaddu. Miidhama sana keessaa immoo akkamitti akkati baatu bilookuma xaragee godhi yooni sirkii jijjiirre sitti bilbile maal goota siimitti keessaa fuudhii gatiiti madaamiidhaan naaf fide siimiin birrii 20 baay'isa siimiin tokko birrii 20 rakkati siimiin 10 yoo bitte birrii 100 bitta 10 iyyuu birrii 100 rakkoo tokko qabu. Aara galfachuu barbaade nama sana bilookii godhi dawwaluu baate sa'itiitiin barbaanneetti soddoma sii dawwal maal sii godha siif sa'itiitti barbaadduuti kan ofitti sin qabne. Ati qodaa tabaatee ati akkamittiin hin dhiisamu kan jettu tokkoffaa sirba dhaggeeffachuu jireenya kee keessaa baasi. Teekistii walii barreessan footoo waliin kaatan guutuu isaa direetii godhi. Jireenya kee keessaa xaragii baasi bakka baasuu barbaadda miti xaragii baasi isa booddee gara waaqayyootti deebi'i. Waaqayyoon irratti kadhadhu. Akka amantaa keetti jilgeenfadhuuti imimmaan kee facaasaa uumaa kee kadhadhu. Garuu namni fuula jijjiiramaa sitti agarsiise itumati waan fedhe fiddeetii sin jaallatu. Itumati waan fedhe fiddee bareedduu ishee kan si caaltu fuudhanni boru yeroo itti dhukkubaan qabamte maraataa qophaa keessa irra ciistu inni immoo kan si caaltu bareedduu ishee fudhata. Toksikiidhaan anna kana nama dhukkuba qabu nama ilaalamuu qabu doktoorii bira deeme. Si gala? Eshi haul baay'ee galatoon baay'ee si galateeffadhaan nuuf jiraadhu. Amma fudhachuun sitti ulfaata garuu na dhaggeeffadhu. Amma fudhachuun sitti ulfaata garuu immoo ituu fudhatte si wayya. Ani miidhamee ji'a afran bu'e siree ciise. Inni nadha taa'ee kolfu kun dhiira koo jireenya koo keessa hin jiru bara. Inni nadha taa'ee gammadee akka barbaade haasa'u koo dhiirri jireenya koo keessa waan hin jirreeffidha. Gochuu immoo hin dandeessa ati cimtuu dubartii ta'e miidhaa sana fudhadhu. Miidhaan sun siif barumsadha. Dhiira kamii wajjin akkana sotu. Amma gara sammuu keetti deebitu. Eshi hawwii koo. Eshi. Wanti hin danda'amne immoo hin jiru dubartiin iyyuu ji'a 9 gadameessatti daa'ima baatti dhukkubsachaa. Ati isa kana ji'a warroota barsiisota afaan Oromoodhaan illee waa'ee jaalalaatti kan barsiisan jiru garuu warri soddaa baay'inaan barsiisaniif yuutuubera ta'a isaanii takka taattalatu. Mimmii jireenya koo keessatti maalan balleesse inni maal na badalatti balleesse ani maalan isatti balleesse kan jedhu seeraan inni ilaalaa ture. Kana naasa'u kun miidhamee keessa darbe. Ati gaafa miidhamte keessa darbite deebitee dubartii tokkoon gorsitaati. Garuu miidhaa sana ani hin barbaadu noo miidhamuudhaaf fedhiin qabu yoo kan jettu ta'e immoo dhugaa rabbiiti. Yoomillee ati barumsallee hin argattu jireenya kee keessa gammachuullee hin argattu. Miidhamuun kee jabina sii taase. Beektaani? Yoo shaboon qabaatee immoo sitti hin tolu. Sigalee shaayii yeroo dhundhoo sukkaaraan qabaatee nutti hin tolu. Dirqama kun gindammoo ituma si gubuu suuta sii qannasaa waan deemuuf ati cimtuu dubartii ta'e. Eshi yaadoo koo. Jabduu dubartii ta'e. Waa'ee jaalalaa dhaggeeffadhu dhiirri maal akka ta'e namni waa'ee jaalalaa barsiisu jira miti sooshaal miidiyaa kana yuutuuberra isaaniin na dhaggeeffadhu suuta har'a yoo xinnoo tokko deemte bor bakka suuta qannasaa gaafa deemuti immoo gara itti aara kee baafachaa aara galfachaa sammuun kee aara galfataa deemte suuta bakka ati suuqii yeroo dhattu shaampuun bitadhattee dhadhee siim kaardii suuqii keessaa bitachuu dandeessa suuqii dukkaanatti xiqqoo keessaa aayidii keetti laatte siim kaardii naa kennattanii sii kennuusaa. Nan beeka durallee anumatu baasee beekte kanalleen. Kanaaf siimitti yeroo sana fuudhiitti qoshaashaa keessa gadi buusi. Namicha sanas yeroo sana qoshaashaa keessa gadi buusi. Awwaale of keessa miidhama sana godhadhu. Garuu kan sana waan ta'uusa. Dhiira bira wajjin garuu akkanaa ta'u. Booddeerra garuu ani yoon dhaabbatee hafee akkanumatti yaadni isa irraafachuu dadhabee kan jireenya koo keessa dhufu. Yoon amanuu dadhabee maalin godhe. Inni bareedaadha sii galee. Amma ati tuu miidhaa kanan fayyin dura yoon dhaabadhee hafee hoo jettee rakkattee batti sii galee. Har'a isa bultu malee isa borii maaliif bultees taate. Har'a bultee taa gammachuudhaan bultee. Dhugaa ta'aa itti nama agarsiisu. Isa immoo guyyaa biraa si gorsinaati isa rakkoo hin qabuuti. Akkamitti akka dhiira jaallachuu dandeessu akkamitti dhiiraa wajjin walitti siquu dandeessu. Minaamin isa si sirreessina dura isa garuu dhukkuba kanarraa fayyati. Dhukkubni kun fayyuu barbaachisa. Waan tokko rakkoon qabaatiin dhugaa rabbii dubartii yoomiyyuu taanaan barbaadamtuudhaan siin jedhan. Barbaadamtuudhaati yoomiyyuu kumaa nama dhufee si barbaade siin fuudha siin jedhan. Dhugaa hawwiyaanis taanan ji'a tokko fayyuun isa taasisa'iin ture taanan viidiyoo footoo keetirratti hojjedheeti siif akka sheer namni godhee si biraan ga'u godhe. Dhuguma irraa fadhee jaba. Ani siimii kiyya. Har'a jijjiiruun danda'u gurgurraa nan jijjiira. Jijjiiradhuuti walii barreessitan sagalee isaa guutuu isaa dileetii godhi footoo isaa dileetii godhi silkii keessa gootee ati tokkoffaa maal goota gara waaqayyootti deebi'uudha akka amantaa keetti
Yoo isa wajjin sa'aatii dheeraa sosa ta'e gurra kee keessa heerfoonii kaawwadhuuti idimeen isaa dheeratu heerfooniin kun sa'aatii 20 fursi duukaa jira. Sa'aatii 20 fursi duukaa jira heerfoonii akkana. Gurra keetti faarfannaa kaa'e. Akka amantaa keetti faarfannaa waa'ee mana amantaa bichaa dhaggeeffadhu gizeedhaaf amma sammuu keetti deemna. Sooshaal miidiyaa xiqqoo xiqqoo ishee raanfataa deema. Ani fi sooshaal miidiyaa xiqqoo fagaata deemte ati gara sammuu keetti deebi'aa deemta. Isa booddee waaqayyoon irratti kadhatta waaqayyoon si jabeessa dhugaa rabbi. Nuti namanu malee waaqayyo kun nu duukaa jiraam jira hunda. Nun garuutti namannu garuu akka inni jiru beennatti namannu garuu. Dhala namaatti amanuu jammarre kanaafidha. Inni abshira. Barbaadan taatindee malkii kana baattee bititiin nuti iddoo focoo jaldeessa muka yaabee jiru fakkaatu iyyuu dhiira bareedaatti heerumaaf hin rakkatiin. Eshi baay'ee si galateeffadha. Feesbuukii koodhaanis kottu sin gorsa. Feesbuukiin koo hawwii beesti jedha kottu makuma feesbuukii kanaa ta'e. Feesbuukii fayyadamuun naaf hin banamne feesbuukiin. Yoo banatte kottu. Eshi yaada koo. Naaf shira. Eshi turtii gaarii siif haa ta'u. Muka jabaadhummaa cimee cime. Eshi. Yaanan qaban ture. Okay. Namni kuni hojiin qabu hojjedhu waliin hojjennee guddanna jedhee birriillee itti kennee hojjechuun barbaanne. Eshi. Yeroo waggaa lamaaf akkas nan kadhee hojii hojjechu. Miyuutii godhi ani siif kan jettu maama miyuutii godhi. Okay. Eshi itti fufeeti. Taabtaa dargoon jiruun na jira kuma kudhan gallaa taabtaan godha. Eshi. እና waggaa lama nan kadhadhe akkas jechuudha. Hojjechuuf fedhiin qabu. Yoonani ati jireenya kee barbaadadhu anis jireenya koo barbaadadha nama na wajjiniin hojjetee dalagatuun nan barbaadadha achumatti jireenya kee jiraadhu akkasumatti jireenya koo jiraadha yeroon jedhu shin jedhu. Mee nama akkasii maal jettee yaaddatam? Duruma yeroo isin wal bartan kun sooshaal miidiyaatiin wal bartan moo biyyumatti wal bartanii waan lakki qaamumaa wal barree nuti sooshaal miidiyaa miti. Biyyumatti wal barree amma waggaa lama findee sadii fixuuf deemaara. Okay, waggaa sadii atama biyya Arabaa kana jirta inni biyya keessa jira. Waggaa sadan kana keessatti waan tokko waan lafa irratti argamu tokko ndaangoluu kalamaallee bitee lafan keenye. Waa tokko iyyuu birriillee itti kennee hojjedhu jennaan hin dide. No, dhaggeeffadhu asitti maatee. Dhiirri si jaallatu fi dhiirri si jaallanne garaagarummaa isaa kanatti itti beektu waan baay'eetu jira. Hojii isaatiin, haalli isaatiin, karoorri isaa, alaamaan isaa maal akka ta'e hin beektaati. Dhiirri si jaallatu dhiirri si jaallanne garaagarummaa guddaa qaba. Siigalee garuu kanan siin jedhu dhiiraa birriin laatamu maama. Hojjedhu jechuudhaan mirgan qabdu ati isa. Ati mirgan ati qabdu iddoo kanatti maal dhabeettaa mirga jaalala laachuu fi ofitti qabu kunuunsuu. Si jira jechuun isa biraa garuu si jira sin jaalladha hojii akkanarran jira kana jijjiiraan jira kan jedhu hin jiru yoo ta'e namni sun sin barbaadu si jijjiiramuuf illee alaamaan qabu. Nama jijjiiramuuf alaamaan qabne immoo dirqamsiisuun qabdu ati yoo ofiisaatii fedhii isaatiin. Siigalee yoo namni kun nama eebbifamee baratee taa'eetu hojii baqa waanan eebbifame sanaanan hojii argachuu qaba jedhee waan sanaan immoo saa ta'uu didee achitti baqaanii yoo gara fuulduraatti fi jireenyaaf yoo nan barbaaddu ta'e yoo jireenya yeroodhaaf yoo barbaadde ta'e an jireenya yeroo hin barbaadu yoo gara fuulduraatti sin barbaade jette ta'e garuu atis hojjedhu anis nan hojjedha yoo wal guddisna jette ta'e yoo waan akka kanaa yaaddu yoo ta'e immoo atis jireenya kee achitti jiraadhu anis jireenya kootti jiraadha warreen jedhu ishin jedhu dhaga'u waqa hin bu'a maal jettee yaadda amma sittis. No garbaan waan sin jedha beektaa yeroo tokko mirga kee fi gochuu qabduu fi waan gochuu hin qabne adda baaftee ilaaluu qabdaati. Waan jaallatteef bicha asii dhiiseen deemamnaa jechuun dandeessu. Ofuma keetii shaal jettee ma baqattee irraa badda malee dhiiraan akkas godhaan jira bakka akkas ta'aan jira bakka jira miti akka nama bakka karoora hin qabne akka nama murteessuu hin dandeenye taatan yeroo tokko gochuu hin qabdu. Haala isaa ilaalta haalli isaa kun alaamaan qabu boo'uu mitiitituunni u'uudhee uffanfannisa jedhee anfinyoo biteen itti kenna dhiira sanaaf jala mureensitti maal uffanfannisaa uffannisadhe. Namni jijjiiramuuf hin tattaafanne hojii hojjechuudhaaf alaamaan qabne hojjedhu jettee birriitti argite sana birrii sana nyaatee fixe. Maal si fayyadame daa'ima yoo si wajjin hin dhalle? Borissuma jiraachisa jechuudha bara. Yoo barbaade dullaa fidee dhufa dhumarratti. Mana keessa ari'ee si baasa siree bee. Namni kun nama jaalalaaf ta'u miti. Biyyoo nyaatu baga nyaati. Baga si deebisee ati immoo isarraa fagaadhu bakka. Namni kun nama sii ta'u miti. Dhugaan sitti nama hojii tuffatudha.
Nama hojii tuffatu mootii bor daa'ima dhalteennan akka har'a mana arabaa keessa jirtu miti gaafa daa'ima dhalte ulfoofte ati manatti galte. Isatu hojjechuu qaba dirqama. Innuu har'aas ta'e si morkataa jira. Akkas godhu akkasiin godhu siin jedhaa jira. Bora yerootti daa'ima fiddummoo akkam taaree dubbichi. Ulfaatu. Sirriidha dhuguma jette. Yeroo baay'ee immoo kan isin filachuu qabdan shamarran dhiira isin kabaju. Dhiira boodaa isinii kennu. Dhiira yeroo hunda akkasiin akka hanqaaquu taatan isinitti isin jaallatu isin kabaju nama hojiif tattaafatu jijjiirama jireenya isaa keessatti agarsiisu malee. Nama luka walirra naqee dhufu aarsaa walumaan si godhasiif. Maal goota duukaa rakkachuufi? Okay, abibti galatoomii guddaa. Dhala namaa jechuutti ka'e tokko miilla isaa ol kaasee ka'e haa ta'u kan kanarra hafe garuu akkuma kanaattan ta'a yoo jedhe dhugaa rabbi jireenya kee barbaadadhu. Maali maal si rakkise nama miilla walirra naqatee ta'u? Okay, galatoomii hawwi. Sin kabajaa guddaa naaf galatoomii naaf jiraadhu bakka jirtutti si kabanya si jaallannaa. Yoomillee jechuudha barumsa. Dhiirotatu maraata malee hojii isaanii waan ani muufan. Ate hojii isaanii waan sirrii jette durayyuu namni dhugaa dubbatu hin jaallatamu nama biratti jechuudha. Ate nuuf jiraadhu waa baay'ee sirraa barachaa jirra waan ta'eef dubartootas taatanii warra jala deemtanii nama arrabsitan jirtu waan ta'eef sinillee arraba keessan sirreeffadha. Maaliif isin wanti kunis bor siniinis si mudachuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Yeroo baay'ee immoo hawwiin waanuma jiru waanuma dhugaadha waan ofii isheetillee argitee irraa hubattee tokkodha dabarsitee obboloota ishee gorsaa jirti waan ta'eef waan isheen jette sana hubachuu qabdu malee jala deemtanillee nama arrabsuu hin qabdan. Jirtu dubartoonni tokkollee kan nama arrabsitan. Warra lamaan qabne isaanii isatti nan qulqulleessaan miyuutii biyya jedhamutti hangashaane. Takkaa barreesti malee nama tara deemteen balleessitu baay'ee. Isheen qonjoo hundi nuurileen ishee. Fataa hidhe faa hidhete dhiqadhu dibadhu minaamin zinnitta hidhete dubartii yeroo hunda barbaadamtuudha dhugaa rabbi. Okay, dhugaa jette sirrii jette. Faa hidheen cannaqamiin dhiiraaf dhiirri yoo deeme dhiira dhufa. Garuu filadhu alaamaa kan qabu minaamin gorsuudhaaf hin ariifatina taadha miti sii gale. Haadhi isaa gorsituunis ati hin gorsi. Ati garuu cimtuu dubartii faa bittiin qinqaa jedhee qaqqeemamii mata yeroo hunda. Gorsiini. Okay, galatoom. Warri komantis galatooma. Narsota isaa warri narsi sirriitti seeqa. Komanti warri nu arrabsitan I love you too much. Komanti keessaniin boqotu malee nuti komanti keessaniin bakka laannee hin qabu hin beennu. Dhaggeeffachuudhaaf fedhiin qaban isa nunaasaa jirru ta'u jireenya isaanii keessa jira waan ta'eef dhaggeeffachuu fedhiin qaban kanaaf jedhaniitu kan tiktookii jala deemanii darsoonni immoo koomentii garaa isaan gubee kanaafidha. Bakka madaa isaanii dubbanne. Bakka koduma biraa buusii adamma gara dalagaatti ka'aa guddanaaf galatoomii yeroo hundumaa yeroo nagalchisiin jedhu nagalchi garuu nama dhayyoo fiqeessoo. Singalcha dhugaa rabbira ko ani ko yoo namni baay'ee jiraate minaamin nama baay'ee ol gashe keessummeessu natti ulfaata malee ani sin hangasha tara mataraadhaan isin gasha hunduma keessanii yoo rakkotu. Okay. Guyyaa gaarii. Gaan ol. Okay. Ani siifi kan jettu miyuutiidhaan hidhamte teesse sa'aatii tokko mana hidhaadhaa ka'eeti miyuutirraa kakadhu maare. Inni wajjin turre amma biyyaraa haga dhufe maaliif deemtee jedhee na qoosutti jira silaa maal gochuun qaba. Ahaa innati biyyaa dhiiftee dhufte sun maaliif deemtee siin jedhe si qoosumoo si aarsutti jira. Maaliif deemtee naan jedha ani immoo maali yoo deeme qofa waa dhiira biraa janaa jana wayiif deeme hojiidhaaf deeme. Jedhu baay'ee tokko natti aara bilbila koo hidhee jira kunoo laali abdamni tokko naa bilbiluu hin danda'u waan namni yoo naa bilbile karaa waasaappiitiin isaa ta'u karaa telegiraamaatis isaa ta'u bakka waan ani haasa'u hundumaayyuu dhageeffata. Dhugaa keetti biyya keessa maal hojiinsa? Hojii maa hin qabaa hojii rabbitti kenne hojjeta garuu. Hojii akkamii hojjeta? Rabbi hojii hojjeta. Qalladuu jirta? Qalladaa jirta? Wallaahi qalladaan jiru osoo hojii maa hin barsiisa. Barsiisaadha? Okay, barsiisaadha. Ijoollee safara tokkooti isin si fuudhee jira garuu? Maaloo hin heerumne silaayyuu hayi maal na fuudhee hin jiru. Jaalallee mataataniitu maa wallaahi heetteti karaa birra madaana isheen baasisiin daftee aduutu.
والله صومان جرابها والله تككتي صبيتي نانما سيجمر ربين يو رمضان سنفتش سيسي أنا سينا صومان جرابها اوكي رجي فرستني ما اتوفيكتي يو فانا ربي فان بيتو كاني سلكي كيت ادهي مالي مال غچودا جناجان تجدي كما محمد سلا إثيوبيا رتله بالبلا إسانا كني بيتا بالبلا كيرني يدي سيمي إسانا كنا سيمي مسافو ديدو ايش هاga يومي تمو هيدم تي سريت مالين كيرا جدي غزي إثيوبيا دفله سيمي ناكنني جراني بيتا ونا كيسبتي سيمي سنله هم بنا دايو كنم بلسا يجدي ركد سلا كنو لا دچبر ركد جرا نو اما تي ركو كان ابو سيد امالينا مثلا متي يغلا عجائب ركو غدغا مالي بيتا وانسي برباچني وانا تدبافتين بينيف انا دائما تقولات سيغلا دغما نمي سلكي كهيده دغما سجالتا سي مدامي مالي ايدين قبل إذا كان شخص سي هاوي دبر سلكي كو مال غدو فيدي بقى انا يادا كيسا كان غج اسما سيمي إذا تناكي سيمي مال غدو فيدي ميتي بركوي مال غدو فيدي سونتاني مال غدو نشكي جتي وانا غافت سي ويو يدوني لي دامني اوريدي دامي واني دامي مال غدو دامي جرو يكو دامله كم تكهينو سيتم ننيتو بر مالي شكي مينتي مال غوتيات استي ركو كينتي هاوي رفوكو أنا كسي إثيوبيا جور إسا ولولي توري بيتا مالي سميتي ولولي نيكونو برسيس أندوري جدي سلكي كو اتكن إيجا بالبلا كو اتكن نبود فود سيمي كيسا كأيره سيمي إسا ديبسي سيمي كانا كأيرتي تانا نانجد دوغارا بيسي إسو باتي لنغالتو بروسا لنبرتو نانجد أو سلا مالتاتي ربي أنا وان برالي سنقولو مرة جاسي تباسي سيسا داكو مقالي تور إيجا سي بالبلا كو هيني إبقى هني أما تبيا كيسة شفتو بيا أربعة جرت أجرو أنت دم دفيبر جاسد برات برات شو استعمال بوفتري برسيسا يوسي هيدا حدود استعمال سجود اسم برسيسا جزء بروم سبارة دوساني بروم سما كيسا وسما بروم سلين شوفامي علامة تديسي هندفي هجم ما سوي شلا بالبلا أجرو درو كيسة بلاته درو ما كلاته مالو سوي نياك مري وجين وحرام عندلني والله درو ما ناركان فرنا jadi malam كسر كي كسي سي دوكسي سمو درو ما سرنا ودا چودن دانم چكون مالتو بك وغارو والله رمضان كان أكسيرا أرسيتي هاوي أكسيرا أرسيتي جدّو أنا مارسيدا متي هندن داموش مالك غويا هيرومتي غويا سفود أني واني بكمو في هندن داموش فكينيا فانا داني أرسي ركيس هذا كنا يتوسيم فودين رو درو ما سرنا فرشون دندو أرسيلة تاعي توكو كونجرا ميدي شريعة داني جرا أرسيلة تاعي مدو سلطان شريعة تاتي نيرو مو بربادة تيجي جورا ولا ما قال أنا بنت إني لا مسلمة قال مسلم هنا ما لقوا تبيتا أكملتن أهرج الفدا سجدوا بريود وفنا تاعي تكفى نمني كنا مسيت أمتي أردنا تر كان يتوسي جبو حتى أقول لك بس نمسيت أمتي نمني شيء تقول هاويتو دغارب أنا اللي تنقولك أبد بالبلا زاهيني دغارو كأني حاسوسيوسو شانتا مغا هاوي شانتا مغا إني كده إني شانتا بيتا كفار رجرت أنا اللي لا كنت كفار رجرت فون رنجر شانتا مغا كأني قاسو والله شانتا استغفر الله العظيم استغفر الله بس استغفر الله الحمد لله والشكر دونا كان وش إني ما هني تنانجل إنجو إني هني تنانجل نمتي هي لا الحلقة نسألسي وندي هو إني مبرسوس واني نقولس دعارة بهنر كوان دايو أنكرو بيتر تنجنني استغفر الله إيش معلومة قدا كمونا قدا بقابل بلا كان إنك توانتي قال حاجلو خلاص يدي تمامري وانتي حاسفتو وانتي ديروم نقول اللي وان قدا أما كان سجافة أفعال ربي فسرت بيتا مدي جالسة جدوتا يروجي تربان شمددي أفعال ربي فاتو أنا ما أوري برجرو من أنا ولا نيو سرت بيكم تك نجام أولي قلت ملكتو ما أولي قلت ملكتو أيوة راني ما سرت ولي قال